السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متقشتكم فيالا يا كيسني نجيني فرامني ربي وكسر تندسين راح جرات وسنين لتشا أيه والله وأنا كان قلبي لو جفسو كان جولين كوني لولي أرمو أرسي في جمع جدو تكهي جتشولا إلى يوم الأبتشوتي اللي هنك أبوه كما ديمارو كانت baay'ee tokko kan qalbii nama cabsu wallahi gocha fokkataa gocha badaa hojjetamaara subhaanallah rabbi nuti ijoollee keenya haqa jechu akkuma qalbii wayammaa sooshaal miidiyaa irra galee feesbuukii irratti waan an arge jechuudha dubartiitu wani yaa subhaanallah dubartii akkasitti jechuudha akkasii lamman kanatti walitti hidhanii fannisanii wallahi laazim reebu jechuudha. Mii kana maal jettan yaa jamaa rabbi keessa sodaadha wallahi wanna kanarraa hin callisinaa waan hunda isaa dursaati wanna kanarraa hadaraa hin callisinaa wallahi namni dhumachuu jira attaa dubartii jechuudha dubartiin immoo dubartii dhiirrillee haa ta'u ijoolleen shabaabni akka fedhan yoo waltumanis billaawwan ofirkaa qabaatanii wali waraananii malee umaatii miti jechuudha yoo akkamiyyuu waltumanii umaatii rakkoo hin qabu. Garuu nu dubartiin ofii keenyatti yoo hin jiru dubartuma akka kan keenyaa kana yeroo tumamtee jette yeroo dhiirri akka kanatti cafalaqeetume akkamitti deebitee jireenya si jiraatti yaa jamaa wallahi waan akkaan qalbii nama cabsu zabana keessa jirru hin beeku an silaayyuu wallahi balaan kun rabbii nuti nurraa dhaabu jennee rabbiin kadhachuu yoo taate malee waan dhaabbachuutti qabdu sin fakkaatu hogguu kanatti ilaalamu balaa akkaan fokkattu okay wallahi akka barbaade yoo waltumanii si jaree ijoolleen shabaabne jechuudha homaatii miti rakkoo miti garuu isa jarra akkana dubartii tumanuu hammallee ijoollee amma akkanatti waltumanii akka kanatti hidhanii harka walii duubatti hidhanii daakuu wal nyaachisanii fincaan akkasitti jechuudha nama walirra dhaabatanii fincaan walitti fincaanii fincaan wala baasanii jedhanu kana haati biyya teessee yaani fakkeenyaaf namni kamiyyuu hin fayyadama yeroo ammaa kana feesbuukii tiktookii jechuudha yeroo viidiyoo kana argite ilmoosii akkanatti jiru kana haati akkam taati mii haati si akkam taati haati ilmoo kana akkam taati wallahi gocha badaa gocha fokkataa waan takkaa hin jirre walii irratti hojjetamaara rabbi dhumteen keenya gaadhee nurraa dhaabu malee inni ammaa immoo jechuudha itti dabalataa deemaara malee yaa'iin kun itti dabalataa guddataa deemaara malee yaa'anii qannasaa deemaa hin jiru jechuudha yaa rabbi yaa allaati nurraa dhaabi yaa hayyu yaa qayyuum wallahi waan akkaan qalbii nama cabsu ajaan akka uummata oromoo kun hin jiru jechuudha maaliif jennaanii komentii amma fakkeenya yeroo dhaqxanii ilaaltanii yeroo jarra akkasana godhan okkee goota keenya cullee keenya jedhee komentiidhaan jechuun namni akka hankootii mana arabaa kana keessa taa'ullee kan waa tokko utuu jalqabamu dhaqee gargaaruuf illee hin dandeenye utuu jedhu dhukkubsataan hin danda'u yaani nuuquun hin sobna malee hundi keenya nama maallaqaan illee tuma ijoolleen kun kaanii miidhaa guddaa wal miidhaniiti maallaqaan illee nama bira dhaabbatu nama muraasa ta'a jechuudha. Garuu gaafa viidiyoo maxxanfame tokko arganii liiviirratti yeroo ijoolleen akka kana gocha kanaa walitti hojjetan arganii goota keenya goota jimma dhalchite goota arsii dhalchite jedhanii akkasitti jechuudha uummata gowwaa silaayyuu jirri utuu mataa qabaatanii utuu akka namaatti yaadan ta'eeti gocha akka kana abadan hin hojjetan okay haywaana ta'uudha malee namni namummaa qabu namni akka namaatti yaadu namni akka ilmoo namaatti tasabu wallahi abadan jechuudha akiraa ofii asaba waan meeqa asaba gocha addii kanaa ilmoo namaa irratti hojjetee ol ba'ee irratti boolee subhaanallah ol ba'ee irratti fincaanii fincaan wala baasanii maaluman jedheen yaa rabbi yaa allah caarumti kan keenya kun maanni ofii miidhaa haala gaannu midhirraa miidhaan wal miinatu jee caale jechuudha guddatee inni akka kanaa namni haasa'es dadhabee yeroo meeqa ijoolleen feemisiinis wanna kanarraa dhowwaniiru ijoollee jimmaas ta'e ijoollee arsiis ta'e dhowwaniiru yaani hin didanii malee ijoolleen kun hin didanii jechuudha dhaga'uu didan
ustaazonni ulamoonni yeroo meeqa gastee irratti waamanii gorsaniiru hin didanii. Yeroo mana tokkotti dhaqee araarri bu'e inni tokko mana banatee taa'ee nama walitti ol naqatee jechuudha. Iddoo akkasiitii qabaa fidaadha. Akka kana jechuudha. Karaa tiktookii kana fayyee yoo dheettanii yaa subhaanallaa tiktookiin cufamuuf jechuun dhuguma osoo yaa rabbi tiktookii sana cufsiisi. Garuutu tiktookiin cufameeti yaani bicuu si'amma ta'e hin qabbanaa wayinatti fakkaata. Maaliif jennaani feesbuukii irra akka kanaa kun hin jiru gaalaa. Inni kana taaptaappii xixiqqishoo jedhanii akkana godhatan kunillee hin jiru jechuudha. Akkasitti wallaahi ilmi namaa inni kaanii kana keessa gidduu kana isa kana miidhee beekamtii argachuudhaaf cinqama. Yaani akka kana wallaahi waa fokkifnee waa salphannee wallaahi otoo fakkeenyaaf biyya qaxarii kana keessa ta'eeti jechuudha. Namni akkasitti nama miidhuu himayyuu hin danda'u. Abbaan fedhe akka kanaa akka fedhe taa'ee wal miidhuu miti. Yaanii sekoondiif daqiiqaa tokko gocha akka kanaa walirratti hojjetee nagaan hin ba'u achumaan qabama. Garuu suudiin sun waan biyya guddaa ta'eef yaanii waan baay'ee guddaa ta'eef ammallee badoodhaa yaanii badoo waan ta'eef namni amma kana gocha jirru hojjetaaran maal akka jirru hojjetaaranu argee seeratti illee dhiyeessennaan ijoolleen kun yookiin seeraan to'atamanii akkasitti dubbiin kun dhumtee fakkeenyaatu shortaa namni collee wayimoo namni qaamaa qabu akkamitti dhibin jedhaan namni qaamaa qabu wallaahi ijoollee kana yeroo jarri gastiirra ta'anii akkasitti iyyanii maal jedhanii haasa'anii akkasitti dhaadatanii ijoollee walitti naqanii gandaaf ganda wal nyaachisan kana sawwartee atta feesbuukii jala sawwartee waa hundasaa akkasiin utuu shorxaatti kenniteeti jechuudha. Shorxaan amma dhimma qotee fuudha. Garuu kan keenya inni qaamaa qabus inni dandeettii wayii qabullee taayituma akkuma bakka nama kaaniitti jedhee ahiidhaan jechuudha. Maddii xuuxachuu malee nam tokko namni waliif faayidaa qabu hin jiru. Wanni kun waa danuusaa balleessaa. Amma akirshee jechuudha. Dubartii warra ofii rukutuutti gad deebi'aniiru ijoolleen. Okay? Warreetii ofii rukutuutti gad deebi'aniiru. Gandummaa naqaadha ittee jechuudha. Jaartii ofii of jalatti tumuu geessisiiste. Zabana akka kanaa keessa jirra. Otuu ijoolleen akkasii immoo jechuudha ijoolleen beekamtii qaban ijoolleen qaamaa qaban feemisuunni lakkoofsa kana yeroo jarri akkasana gastiirra ta'anii wal nyaatanii wal arrabsanii wal xinneessanii otuu ilaalamuu fidanii akka barbaadan fincaan wala baasanii jedhanu yeroo kana otuu ijoolleen jarri kun jechuudha sawwaranii akkasitti shorxaatti kennaniiti shorxaan akiidhi jechuudha. Hin qaba seerri wanti ni dadhabee hin jiru. Abbaan tokko immoo waan akkanaa irratti otoo inni qabameeti ammallee itti deebi'ee badii kana hin balleessu namni biraa. Okay? Namni biraa waan kanatti deebi'ee hin hojjetu inuma qabbanaayyuu balaan akkanaa nurraa jechuudha. Amma immoo kun yoomiyyuu qabbanaa'utti hin qabu. Ilaa yoom kutaa tokko abjuusitii wal lollaan yaalla. Ayawaan ni ka'eera jechuudha. Wal duugaa fi gola damsuu. Ka ofitti iyyuu miskiinnii reettii arabaa duukaa deemu. Ka ofittuu gaala duukaa fiigu. Wal damsuu jammareera. Orman dandeenyu waliin dadhabnu silaayyuu nuti jechuudha. Wallaahi akkasii yaa obboleeyyaa wallaahi waan akkaan qalbii nama cabsu. Viidiyoo ammaa yaani akka dubartiin tumamtu kana argee akka malee qalbii na cabse wallaahi akka malee maaliif jennaani dubartiin dhiirri adda addaa. Dubartiin akka kanatti ilmi dhiiraa dubartii tumee hogguu jedhe akkamsiitti borii abbaa manaa siitti heerumtee deessee abbaa manaatii waliin jiraatti. Dubartii jechuun silaa waa xiqqoo tokkotu sii miidha jechuudha. Isa kanatti rukutamtuu miti. Wallaahi zamana fokkataa waa salphannee qaanyomni ana araba kanallee na qaanyes na yeellaayis wallaahi arabumti kun akkasitti fakkeenyaaf ilaaltu. Ummatti kun ummata maal jetti? Ummanni kun ummata maal nuun jedhu wallaahi hin jirrellee nu tuffatu jechuudha. Nusilaa bakka hundatti rabbitu hin tuffatamtuu nu godhee akka kanatti jechuudha qaaniin duraa fuudhee. Araba dhiisaati jechuudha. Jarumti fakkeenyaaf dhalaatni keenyallee yeroo akka kanaa nutti gammadu. Yeroo nu kaatti wal adamsinii sadarkaa kanaa wal geenyee wal nyaanneefin. Wallaahi musiibaa wayiiti Oromoon kun subhaanallah. Maadiri maaf akka jira akka kana godhatan hin beeku ani. Musiibaa jechuudha. Maa kutaan biraa nagaadhuma hin jiraataara. Yoo asirraa bahe karaa Liiviyaa dhaqxan karaa Liiviyaatti wanti wal qabee wal akkas godhee awwaalaa wal boosisullee
Oromoodhuma jechuudha. Soodii kana keessatti wanta akka kana wal godhu Oromoo. Biyyattiin akka sana jireenya rabbi si jiraachisu akkas wal godhu Oromoo. Maali silaa uummanni subhaanallah. Uummata maaliin jedhaan? Uummanni kun uummata maali? Uummata horii, uummata beellada. Beelladaan kan addan baane jechuudha. Haadha kun akka kana godhee haati biyyaa viidiyoo kana agartu akkam siitti ol galtee gadi baati. Ganamaaf galgalachi teessee imimmaan sii dabuqqatti jechuudha. Akeed immoo viidiyoo akka kanatti ijoolleen reebamtu yaa rabbi ati wallaahi hin argiti. Hadaraa ijoollee rabbii han keessan ofirratti sodaadhaa. Yoo nama dhiiftan rabbii keessan sodaadhaa. Dukkana qabrii sana ofirratti sodaadhaa. Hadaraa yaa jara akka kan nama goodhaa hartanuu. Yaa jara koomantiidhaanis ta'ee waan hundaaniyyuu goota keenya cimaa keenya jettanii. Abiyyii deeggaruu mirga kee, Jawaariin deeggaruu mirga kee, abbaa feete jaalladhu, abbaa feete deeggari. Garuu wanti si galchee jennaanii jaanii ilmoo namaa hin tuqin. Okay? Sababa Abiyyiitii itti dhaqxee ilma namaa tokko jimmaa hin tuqin. Sababa Jawaarii itti dhaqxee ijoollee Arsii hin tuqin. Maaltu fide kana? Yaadaan akka fedhe namni wal dhabu. Garuu maaltu fide sababa sadarkaa kanaan wal ga'anii akka hayawaana jechuudha. Malee kun ilmoon namaa baniin aadam namni akka namaatti yaadu sadarkaa kana walitti hojjetu. Wallaahi han keenya silaa gamaal goonaa miti. Baruma baraan teenye ayii jenna. Waggaa waggaadhaan immoo kalas nu bareera. Waggaa irraati miti kan akkasii ijoollee Walloof ijoollee Arsii akkas wal goote. Ammaan tanallee jechuudha dhufee nutti deebi'e. Bara dhufuma maatire min. Bara dhufuma eenyu akkas wal godhu rabbi beeka. Inuman dhiisanu jarri kun. Maaliif jennaani waa bicuu siyaasiin kaane kalas jarri walitti gadi ba'aniiru jechuudha beelladni. Kuni beellada malee ilmoo namaati miti. Utuu namummaa qabaatee, utuu akka namaatti yaadee, utuu nama ta'eeti jechuudha. Sadarkaa kanaan abadan walii hin ga'u. Wallaahi maal goonaa alhamdulillahi rabbil aalamiin jenneetuma itti dhiifna malee wanti nu goon tokko ittiin iyyuu hin jiru. Namni kamiyyuu yaadaan wal mormuun uuma jirudha. Kun addisii miti. Fakkeenyaaf Abiyyii fi Jawaarii Abiyyii jibbe otoo hin taane yaada isaati kan jibbe. Akkuma sanallee Abiyyiinis yaada isaa jibbuu danda'a. Kun fedha jiraati jechuudha jarri. Jarri waan fedha yoo wal godhanis immoo ammas waan nu golchuu hin qabu. Nu ofittiyyuu miskiina. Ofittuu mana namaa keessa dalagannee dubartiin illee yaa jamaachuu. Bismillaa kan dubartii kun immoo nama dhiba. Ijoolleen durbaa jechuudha akkatti kun akkuma keenyaa kana mana arabaa keessa dalagattu illee jechuu jette teessee. Akkana godhaa jettee isinillee jechuudha. Yaallaa qabaatte. Isinillee utuu obboleessa qabdu, utuu obboleessa wajjiniin dhalatti qabdu sadarkaa kana wal geesse jechuudha.